Waltajjiin marii obbolummaa hariiroo hawaasummaa fi dinagdee uummata Oromoo fi Beenishaangul Gumuz cimsuudhaaf haala nageenya naannoo mirkaneessuuf gargaaru bakka bu'oota hawaasaa fi caasaa mootummaa godinaalee fi aanaalee ollaa lixa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wajjin magaalaa Naqqamteetti gaggeeffameera. Maricha irratti bakka bu'oonni kutaalee hawaasaa garaagaraa caasaa mootummaa aanaa fi godina akkasumas qaamoleen nageenyaa kan hirmaatan yoo ta'u uummanni Oromoo fi Beenishaangul Gumuz baroota dheeraadhaaf tokkummaaf jaalalaan waliin jiraachaa ture warreen faayidaa yeroof jecha sabalameen adda baasaa jiran of gidduudhaa baasuun nageenya kaleessa turetti deebi'uun obbolummaa fi tokkummaa keenya ni cimsannaa jedhan hirmaattonni marichaa. Akka kanaatti teenyaa haasa'uun keenya kuni dubbachuun keenya kuni annatti tola buddeen caala bishaan caala kanaafi gara fuulduraattis immoo mootummaan bukkee dhaabatee nuti immoo bukkee dhaabannee biyya keenya keessatti ganda keenya keessatti dhaabannee biyya keenya dargaggoota keenya shamarran keenya dubartoota keenya walitti qabnee wajjiniin biyya keenya misoomsina የሀገር መከላከያ ጨምሮ አካባቢያችን ላይ የሚገኙ ጸጥታ ኃይሎች አጠቃላይ ራያን ኢትሰብያ ቃሞሌ ነገኛ ከነን አካ ፖሊሲ ፊ ሚሊሻ ወሊን ቅንዳኒ ነገኛ ዋራ ፊዳ ጅሩ ሐዋስኒ ፊ ቃሞሌን ሲያሳ ኢሳ ወሊዮ ህንዳበኔ ኮጳ ኢሳኒ ነጋ ፊዱን ደንዳኒ ኢሳ ወሊን ሆጀቹን በርባችሳዳ ናኖ ኬነቲ ዳንዲ ፊ ቡኡራሌ ሚሶማ ኡመት ኦሮሞ ፊ ጉሙዝ ሰበባ ጀልቀበመኒ ዳበተኒ ፊ ከነን ተጃጅላ ከና ሂንጅሬቲን ረከቻ ጅራ ከናፍ ረኮን ኩኒ ኑፍረሙ ቀባ መሰረተ ልማት ዋስኒ ገመለማኒኑ ከነዱረ ገርገርጭቴ ቱሬ አማ ገባን በሎቲ ኡመኒ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዱፌ ሂርማታ ኡመኒ ኬኛ ለቺ ደቄ ኒርማታ ለፈቆናሌ ኒቆታታ ይቹ ገሩ ደርቤ ረኮሌ ጭጭታን ከንጅሩ ማልቱ ጅራ ፊንጣሌሱማ ኡመተ ኦሮሞ ፊ ቤኒሻንጉል ግዱት ፌዲ ፋይዳ ሳዲ ኡንፋ ሳኒ ግዱ ገሌሰ ጎረተኒ ካን ኡመተ ከነ ረበሹ በርባደን ደርቤ በልኢናን ከንቱሪ አማ ቶኮ ለመት ገሌረቹ Waltajjichi naannochatti nageenya waaraa dhufee tikfachuun hariiroo obbolummaa hawaasummaa fi dinagdee uummata lamaanii caalaatti cimsuuf yaadamee waltajjii qophaa'e ta'utti gaafatamaan waajjira qindeessa nageenyaa fi misooma waliinii mootummaa naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa obbo Firoomsaa Salomoon himaniiru. Hawaasni kun aadaa kaleessa deeggarda qabu aadaa sadeeffatee bifa dabootii walitti ba'uudhaan hojii kana gara waliin hojjetuuf tokkummaa isaa waliin cimsatuuf nageenya waloo isaa waliin mirkaneeffatuuf kana sabeeffachuudhaan guyyaarraa sagantaa qophaa'e. Humnoonni finxaaleeyyii ergama badii fudhachuun sabaa fi sablammoota gidduutti shakkii fi sodaa uumuun lubbuu fi qabeenya uummataa balleessaa jiraachuu himuun uummanni qaama kana saaxiluudhaan tokkummaa obboleessummaa cimsuun fuula isaa gara misoomaatti deebisuu akka qabu bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa fi itti aanaan bulchaa godina Wallagga Lixaa obbo Mitikuu Waaggaarii simaniiru. Farra waliin jireenya uummata keenya farra tokkummaa farra nageenyaa immoo jijjiirama kanaaf gufuu ta'anii duddatti deebisuudhaaf adeemsa adeemnu gufachiisuudhaa fi yaaliiwwan adda addaa akka isaan geggeessan hin beekamu jechuudha. Uummanni nagaan akka wajjin hin jiraan seenaa waliin qooddatuuf tokkummaa isaa akka hin jabeeffan hundinuu biyya tokkodha kan ijaarru kan qabnu daangaa bulchiisaati malee jechuudha. Daangaan biyya keenyaa tokkuma. Arra uummanni nagaadhaani walitti dhufuu waliin mari'achuu jalqabeera jettanii sila yeroo isin kaastanii irra darbitanii amma attamitti daandiin hojjetama akkamitti misoomni hojjetama akkamitti ibsaa argan akkamitti bishaan argattan yeroo jettanii kaastanii sadarkaa maalirra akka gahaa jirrutu nutti argisiisa. Naannochatti nageenyi waaraan dhufeera kan jedhan bakka bu'aan godina Kaamaashii fi itti aanaan bulchaa aanaa Majeng obbo Mitikuu Noonnoo ammas hawaasni nageenya waloo cimsachaa miira obbolummaan tokkoomee misooma isaa itti fufsiisuu akka qabu himaniiru. ፖለቲከኞች የራሳቸው ገበያ ለማግኘት ሲሉ ናሬሽን ይፈጥራሉ። Qaamoleen siyaasaa faayidaa ofiif jecha seenessa jeequmsaaf uummata walitti buusu seenessuun nageenya hawaasaa jeequuf yaalu. Seenessa dogoggoraa akka biyyaatti adda ba'an sirreessuuf immoo komishinii maree biyyaalessaa hojii hojjechaa jiruun kan furamu ta'a. Kana hojii wal qabatee dhugaan jiru walitti dhufeenyi keenya laafeera. Ka'umsi kana immoo rakkoo siyaasaaf dinagdeedha. Rakkooleen akkasii uumamu malu. Kana immoo karaa nagaa fi mareetiin hiikuun hunda keenya irraa eegama. ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል. Waltajjicha irratti barreeffamni madda walitti bu'iinsaa fi akkaataa furmaata isaa jedhu dhiyaatee kan irratti mari'atame yoo ta'u nageenya waloon eeggachuufis waliigaltee irra gahameera. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Bahaati.